Akkam jirtan hordoftoota chaanalii Maatiyaas Taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa geessu jechaa viidiyoo gabaabaa barnoota yuutuubiitiin wal qabatu tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyaas yeroo baay'ee yuutuub chaanaalii irratti maqaa ni moggaafanna, maqaa ni jijjiiranna. Akkasumas introo fi awutroon yuutuub chaanaalii yeroo viidiyoo irratti hojjennu yeroonni fi osoo maqaan jijjiirratin qabnuu fi yeroo maqaa jijjiirranne boodoo YouTube chaanalii intro yeroo hojjennu viidiyoo irratti intro maqaa YouTube chaanalii keenyaatiin jijjiirranna. Yoonii fi jalqabarra maqaa YouTube chaanalii hin jijjiirratin saniin hojjechaa turre dhiibbaa ni qaba kan jiru waliin ilaalla. Warri as YouTube subscribe godhin chaanalii keenya as YouTube subscribe akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jecha. Kallattumaan gara viidiyootiin isin seenaa maal gootanii jalqaba YouTube chaanalii tokko irratti maqaa jijjiirrachuun ni danda'ama kan jiruuf ni danda'ama. Maaliifi kan isin barbaadanitti maqaa bareedatti jijjiirrachuun ni danda'ama. Garuu wantoonni isin beekuu qabdan maqaan keessan ulfaachuu hin qabu, dheerachuu hin qabu, akkasumas akka namaaf sarchi ta'ee salphaan mul'atu jechuudha. Kanaafuu maqaa gabaabaa akkasumas yoon osoo mooniin guutin maqaa yoo jijjiirratan bareeda. Maaliifi erga moonii guutaniin boodatti intro isin yeroonii fi YouTube chaanalii maqaa jalqaba qabdaniin hojjechaa turtanitti yoo jijjiirratan xiqqoo hanga ta'etti dhiibbaa isin irra ni qaba. Hanga barbaadan garuu viidiyoo chaanalii keessan yeroo barbaadan hanga barbaadan maqaa jijjiiruu ni dandeessanii jira. Kanaafuu akkamitti maqaa jijjiirrannaa warri jettanii na gaafattan jalqaba YouTube chaanalii keessan erga kanatti browserii rabbantanii dhuftaniin booda maal gootanii iddoo profaayiliin picturein YouTube chaanalii keessanii jirtu irra bu'uudhaan YouTube studio seenuun dirqama ta'a jechuudha. Ergasiin booda kan YouTube chaanalii maqaa jijjiirrachuu dandeessan. Maqaan isin jijjiirratan garuu maqaa bareedaa ta'uu qaba. Maqaa namni illee sarchoo godhe itti isin harkatu ta'uu qaba. Erga akkana seentaniin booda maaltu jira? Daashboordii isinii fida jalqabumaa yeroonii fi YouTube studio seentaniin booda eessa dhuftanii ittiin aansee customization bakka itti jira. Customization irra galtanii customization irra galtaniin booda maaltu jira? Kallattumaan layout irra isin fida. Channel customization jee gama gubbaarra jira, layout jira, branding and basic info jira. Saniifuu branding irra dabartee eessa dhufta? Basic info keessa dhufta. Basic info keessa eega dhufteen boodatti amma fakkeenyaaf as YouTube jaa isa kana maqaan barbaade jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Garuu qubeelee 5, 6, 4 illee yoo ta'e bareeda 5 hin caalle ta'uu qaba. Jaallee maanjuu maaliif akka namni yeroo gabaabaa keessa search godhee isin argachuuf maqaa gaggabaabsuun bareeda. Akkasumas maqaan keessan maqaa YouTube chaanalii biraarraa dirqama adda ta'uu qaba. Yoo nifi tokko ta'e rakkoo dhufa waan ta'eef. Saniifuu YouTube chaanalii keessaniif maqaa moggaasuun hedduu bareeda. Akkasumas maqaa jijjiirrachuun ni danda'ama jechuudha. Erga basic info keessa dhufee booda maal godhaa? Maqaa YouTube chaanalii kaniin itti jijjiirrachuu barbaade kaniin barbaadetti barreessaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kanaan barbaade jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Asuu tiyuub yoon godhe ni danda'a jechuudha. Ergaan jijjiiree booda maaliin godhaa? Iddoo kana dhufeen publish jedhaan. Publish jetteeni erga deemee dhume boodatti kan maqaan jijjiiramuu seef sii godhu malee osoo inni publish hin godhin asiin gama harka mirgaarra dhuftanii fiinxa kanarraa profaayila keessan jala osoo publish hin godhin jijjiirrachuu jijjiirranne jechuu hin dandeessanii jechuudha. Erga asiin maqaa barreessitaniin booda kana maqaa kana jijjiirrachuu ni danda'ama. Garuu osoo mooniin guutin monetization osoo hin guutin yoo jijjiirratan bareedaan jaa hedduu maqaa gabaabaa maqaa namaafillee sarchi ta'ee dafee mul'atu maqaa namarra share ta'u maqaa adda namarraa adda ta'e ta'uu qaba. Maqaa jijjiirradhaa ni danda'ama. Siistama kanaaniin isiniin jaarraa viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti waan na daawwattaniif galatooma jechaa nagaa fi salaamtaan isin biraa teessu nagaan tura yeroo gaarii.